Hirkoo. Maaltu ta'e mammaatu? Maal naan jedha irra dhufee aadaan safuun wal fuudhaaf yeroo gidduu jiru hundumtuu dhaabachuu qaba. Dhaloonni itti dhufanii namni waliin fuudhanii ijoollee itti horatanii safuun maali naan? Maaloodha duudhaan aadaan inni safuu aadaa inni waamee maal godha sirni gadaa? Maal godha siiqqeen? Maal godha sirni waliin bulmaata maaloo Oromoo gidduu jiru maal barbaachisa? Aadaan fuudhaa fi heerumaa sirni dhanna qabaa dhiiraa, dhanna qabaa durbaa, sirni walitti araarsu, sirni siiqqee, sirni irreecha, sirni wal harkaa fuudhisa baalli keessa ba'e maal jedha? Keessa ba'e. Hirkoo maal jedhaa? Hirkootu kana dubbata. Aadaan nuti safuun duudhaan Oromoo keessa jiru hin hambisu taanaan annama miti jedhee waraqata fudhatee dhufe nama hedduu of duuba hiriirseera. Ani Hirkoo kanan itti beeku hannaanin beeka. Ani hojiin koo qabeenyi koo karaasaa na jala kisaaraatti galee yaada. Suufii kudhaan waan na jalaatee beekan. Ergasii booddee hannumatu mana koo gale. Hirkoo nama hanna mana koo gashee keessaa tokko dhee wanta yaadu. Hirkoo akkasitiin hin beekan. Sammuu kootti akkasitiin na dhufa Hirkoo. Egaa har'ammoo namni hawaasa akkasittiin hattuudha qabeenya koo suuqii koo waan qabu isatu na jalaa kaase jedhu kanatu argannoo haaraan argadhee waan uummata kana fayyadu jedhee gabbarsii safuu fi aadaa Oromoo keessa inni ture sun haafu irri mana intalaatti waan kaffalamu kaffalee fuuchuu hin qabu jedhamee kanarratti yaada akkamii qabdaati? Argannoo haaraarraa hanna haaraa natti fakkaatan. Karaa wanta mijeeffachaa jiru natti fakkaata. Hanna wayii guddifachuudha dhee karaa inni yaadaa jirudha. Safuu keenyaaf aadaa keenya wanta duddubatamisuudha wantichi. Sammuu mitichaa wantuma sirrii natti fakkaatu jalqabumaa kaasee himannaa sirratti qopheeffadheeranii himadheerasii hidhamee ba'e. Maaliid inni waa'een keessa waan xinnoo tokko ka miidiyaa irra olii gadi naannoo wal naannees isaantu maqaa na balleessa. Waan garaa qulqulluu yaada qulqulluu waan hin jalqabe fuudhanii ani waan tokko waan hin balleesse. Nama safuun hin barbaachisu aadaan hin barbaachisu jedhu wajjin fuuldura haasa'uun iyyuu yakka guddaadha. Yeroo barbaachise kun maaliin jedhaman dhimmi keessa waan xinnoon tokko kaate miidiyaa irra olii gadi naannofti. Namoonni waan baay'ee jechaa jiru waan baay'ee haasa'aa jiru isinirraa kanan eegamu ati maal jette jedhee isin gaafachuun malee mataa irratti na iyyaa jechuu barbaadee miti garuu dhimmichi isaa sirriitti ilaalamuu qaba. Dhugaammoo qaba waan akka mee maaltu ture natti himi. Carraa kana waan naalattaniif galatooma isa dhuga an carraa kanan dhaben carraa kana dhowwataniitu walitti gurmaanii maqaa kuna balleessan gabaabsiti an kana naasa'e gabbarri haafuun jedhe. Achi ba'ee mana galee gaafani utuma waa hojjedhu gaafani televezyiinii banee ilaalu hattuudha baadiyyaadhaati mi'a hatee as galee jireenya isaa geggeessuu hin danda'u boofaa inni bineensa beelada manaa godhan maali kun maali naashinaal joogiraafii irratti dhiyaataa jiraan jedhan yeroo isaan bineensa kana maqaadha ati bineensa
marrataadha jawweedha naan jedhan waa'ee kana waliin kaafne gabbarri haafu durbaaf gabbarri kaffalamu baay'eedha isaan wal qixxeedha jedhanii yaadu wal qixxee walii kaffallaan jedhan Tiyyaako. Qorannoo qoradheen argannoo tokko argadhe. Dhiirri tokko durba tokko gaafa fuudhu maatii ishee fi aadaadha hin kennama. Hin uwwisaa warqee fuudhee dhaqaa. Yeroo ayyaanni waggaa ga'u immoo jabbii fuudhee dhaqaa. Iddoo tokko tokkotti immoo soogidda fuudhee dhaqaa. Uwwisaa jedhama. Mana lixa jedhama. Maatiin mucaa ishee heerumtu kana baay'ee irraa buufatu daldala cidhaa kanarra. Baay'ee irraa argatu. Ammaani maala yaade gabbarri kun haafuta jedhuun yaadu. Sidhibu? Kan hundumaaf ture kan itti mana maddisiisu. Eeyyee maaliif dhiiraaf durbii wal qixxee fiduu qabu. Hin ta'a taanaan lamman keenya wal gabbarra. Atis gabbara fiddaa maatii koo waan kaffalamu kaffaltaa anis nan kaffalaa gidduutti wal ajjeesa. Yommuu akka ijoollee si'anaa moo durbatu caalayyuu sidhuma isaa yoo jette isheen durbaa mana dhiiraatti gabbara dhadhee kaffalan. Yaada gaariidha. Eeyyee maaliif? Garuu maal seeti? Tokkoffaa akkati jette aadaadha. Lammaffaa immoo maatiin durbatti dadhabanii guddisuu. Dhiiratti bakkeetti bokkaatti roobee guddataa maatii matuu itti dadhabee guddisaan dhiiras. Akkas jechuu koo miti qoqo. Aadaa mala. Har'a kaanee waan diiguu dandeenyu miti. An diigna jennee man aadaa booddettafaa jennee waan baay'ee dhiifne Tiyyaako butii dhiifneerra. Utuu waadichi jiraateera ta'e yoo naanniifate teenyeen haasofnu tarii iddoo biraatti haasofna ta'a manatti. Ijoolleedhaan cal jedhaa ijoollee waa haasofna jennee haasofna ta'a utuu butiin hin hafne ta'e akka jaalala keenya akka baala isaa fi buqqee ganna nyaatu jedhee namichi tokko baay'ee na dhibana maal godharee butiin hin jiru kanaafiyyuu gabbarri kun haafu hin jedhee aadaa keessa maaliif dhiirri sin dadhabe amma dhiirri si'ana gabbara kaffaluu mitiiti hojjetee gibira kaffalaa jiru kaa anamani amma leetuun si fuudheen gabbarsa maatii keessanii fi jabbii fidiyoo naan jedhan ofii makoonna qabalee maayee isaa fuudhee dhaqa mana keessan soogidda eessaan fidanii soogidda mi'aa affaariin naqee fidee ammaaree fidee dhufu. Amma yaada keessi badheera argoo. Na fuuchuuf sababa jettuu fi kanaaf itti dursitee boo'aar. Sanatu hin taane dhiirri amma yeroo si fuudhan ijoolleen maqaa kootti waamamu. Amma waan fedha ta'u mucaan tolaasa ta'u tolaa Hirkoo jedhama garraamiisa ta'u garraamii Hirkoo jedhama yoo immoo hattuu ta'es immoo hattuu Hirkoo jedhama anumatu itti maqaa baana maqaa koon kennan dhalaquuf. Ati maqaa kee kennite haati immoo lubbuu ishee kenniti ji'a 9 gaafa garaatti baattu gaafa miixattee deessu lubbuu ishee kenniteetu lubbuu mucaa ishee fiddi. Isa garaatti baattu eessaa fiddati keessaa hin qabu dhiirri. Yoo keessaa qabaate yoo qaama isheetti kan baatu garuu ishee dubaraadha. Sichi mucaa baattee guddisti sichi garaatti baatti sichi maal goote jedhanii ani asitti saggoo bitaatti soogidda baadhee saggoo mirgaatti jabbii harma saawwaa hootee guddanne baadhee deemuuf maaliidha? Mucaan erga dhalatee booda walqixa guddisuu abbaafaati. Maarree? Haati bar harma ishee hoosisti. Maal harma hoosisti? Abbaan jira miti inni haadhas mucaa saal tokkicha wal duukaa boorsaa isaa hoosisee guddisu. Achi harma hooti asiiti boorsaa abbaa hooti. Kanuma wal qixxeedha. Gabbarsa wanti sirriidha jechisiisu hin jiruudhaan. Hin taatan immoo nuufis nuufa kennamu gabbarsi. Nutti dadhabanii fidanii. Haafu kun yoo hafe kan kee kan koof kan kee haa ta'u irra darbu rakkina hin qabu. Siin isin fuudha. Maaliif gabbara kan keenan kaffalan? Dandeessa. Maaliif si markaa fuudheen kaffalan? Waan na dhiphisu hin qabu. Maaliif ati hojjetta hojii qabdan? Waan tokko hin qaban. Akkas jechuun maallaa gabbarteere ofiifan gabbarachaa jira jechuudha. Akkasuma hoyyaka. Erga wal fuunee kaanee booddee garuu gabbarri haafu seenu haraggaasifamu. Dhaloonni nu booddee rakkachuu hin qabu. Anama ba'aasaa baadhee miti yaad. Nan dhufa mana keessa rakkina hin qabu. Ayyaanni waggaa yeroo ga'u bakkeema keessa iyyuu jabbii margitu hariyeema ulee fudhadhee cabsadhee duukaa bu'ee gara mana keessanitti nan oofa. Gara booddee garuu gabbarsi haafu. Waan kana milkeesseen immoo si boonsa si. Kana qofaayyuu siin hin jedhu mana. Amma yaada koo yeroon taa'ee si wajjin haasa'u waan nu badhe immoo gabbarri dhiiraaf kaffalamuu qaba. Kan gatii kaffalu dhiira tokko kaasee amma dhumaatti kunoo yaada kee immoo jijjiiruu hin dandeessu sammuu kootti fayyadameen dursee mallattoo keedhaan si hidhee lafa si kaa'e kunoo mallattoodha. Ilaa Hirkoo durbi haadhaa obboleettiidhaa intalaa dubarri biyyaa
dubarri waan hundumaati. Tiyyaako dhiirri obboleessa abbaadha eessuma obboleettii kee kan fuudhu dhiira simaan kan fuudhu dhiira akaakayyuun dhiira eessumni dhiira inni biyyaan immoo biyyi kun haadha jedhee yeroo biyyattiin miidhattee uummata kana deessuu dhaabbatee arge moo biyyi haadhanne jedhee jira ani biyya abbaa koottan beeka biyya abbaa kooti biyya haadha kooti jechuu dhiisuu nan danda'a. Maalumaaf Hirkoo kuni dhimma qodaa kitaabaa wajjin waliin fakkaatu. Akka sanas hin fakkaatin waan qoosaa miti. Duudhaa uummataatii, aadaa sabaatii. Callistee maqaatee diiguu hin dandeessu. Xiyyeeffannoodhaan utuu ilaalamee natti tola. Kaatii moo qorannoodhaan jedheen. Rakkoon qabu. An karaan deemu nan deema. Namni baay'een immoo yeroo kaayyoo guddaa qabaattu manuma keessaa kaa'a lolli. Manuma keessaa qaba. Ani mali hiriyyaan baay'eetti siqu maqaa isaa dha'uun barbaadu. Isaa wajjin kana irratti walitti bu'ee yaada guddaa kana qabadhee yeroon ka'e. Gamtaadha? Maqaa isaa dha'uun barbaadu isa dhagaru. Nan xumurama waan kanas immoo baay'ee si jaalladha. Tole maaluma waan jarjarin. Maalan balleesse instructor? Naa galeera maal jettu? Ilaa tole tokkoffaa irratti yaada kana yeroo natti fidu dhiisi. Anaafati yaada walumaa wajjin finna malee yaada koo hin jedhini sitti nagarsiisa. Maal akkan gochuu danda'u sitti nagarsiisa. Gabbara hambiseen ilaa ishee kana naa qabadha. Gabbara hambiseen sitti maal gochuu akka hin danda'u nama gurmeesse maal gochuu akka danda'u sitti nagarsiisa naan jedha. Amma kun maal dubbii miti cal jedhee taawwan. Adeemsa. Maal akka irratti deemaa jiru beeka kaa. Adeemsa. Cal jedhee taa ilaalu. Yeroo inni tarkaanfii irratti fudhatu cal jedhee taa ilaalu. Gaaffii adeemsa. An kana jechuu koo fi ragaan barbaachisu jedheera. Garuu kan hin jedhee garaama qulqulluun jedhe. Innis yeroo sana sittan agarsiisa. Anis waan an godhu sittan agarsiisa. Wanti kun awwaalcha koo irratti raawwatama malee hin ta'u du'een argama naan jedhe. Maalan godha reeni moo amma kana dhufeen? Amma narra beeka kaa. Maal akkati yaaddeen beeka. Maalitti beektes waan ani yaade maalitti beektes sitti nagarsiisaan maaloo nagarsiisaan jedhee ani yaada koonii uummatatti dhiyeeffadheen jedhe namni yoo fudhate fudhatu gabbarsi haafannaan haafu namoota yaada iyyuu biirootti yaadota garaagaraa qindeessee nama hojjetu tuffiin irraa sitti nagarsiisaan maaloo biiroo koo dhufeeti anatti qimini biiroo koo dhufee lafa itti hojii koo hojjetu mucaa baadiyyaati jedhee akka na godha mucaa baadiyyaati yaada biiroo koo dhufee dhiisi waan akkasii dhiisi biiroo koo dhufeeti ana tuqa qemiti biiroo koo dhufeeti ana tuqa qemila biiroo koo dhufeeti amma naa gale instructor amma naa dhufe dubbiisa amma namni tokko akka waan tokko dubbatu barbaada haa ta'u dubbadhu inni hin dubbatin duwwa an gaafa ni dubbatu hin dubbadhaa inni hin dubbatu taanaan hin dubbadhu dhiisi hin jedhu ati gaarii yaada gaarii jalqabde. Kanuman jedhe kanuman barbaade silas dandeema. Dhaggeeffadhu. Yaada gaarii jalqabiyyuu malee gaafa lafa rakkina kee geessu gaafa hojjechuuf fiiddee dadhabdu dhuftee fuudhuuf gaafa horii dhabdu gaafa waan ittiin fuutu dhabdu gabbarsa afuttee ka'uun kee baay'ee namatti hin tolu. Ofiisaafi jedha namni tokko. Inni kan biraan immoo gaafa ofin ajjeesa biyyaan ba'a tiyyaan na lole tiyyaatti na raaramee ofii iddee dhufta. Na bira dhuftee nama riisifteettaa qorannoo akkasiin hojjechuu yaadatte. Sarpiraayiziin isin godhadhee yaade. Beektota lafatti dhiifteeti wallaalota wajjin sarpiraayizii goota. Kun dogoggora mataa keetiiti. Darbeen moo lafaa kaatee ammoo taaltee gabbarsa aafu maal aafu waggaa meeqa bara meeqa itti dadhabamee dhufe kana irraa jalaan qorannoo seera qabeessaan hawaasa mari'achiisan beektota mari'achiisan abbootii gadaa mari'achiisaniiti malee calluma jedhanii abbaa qabaa bar callumattee fuutee akka barbaadde aafu maal waan akkasii dogoggora qabdatis isin immoo gaafa yaanni aaraan dhufu hin sodaatina innayina. Instructor al tokko isin hammadhu. Hirkoo yaadichi hammadhume. Yaadicha amma dhusatu si fayyada. Kanaaf yaada haaraa dhufe yaada eessaa dhufe Hirkoo. Hirkoof gamtaan obbolaadha hiriyyaa. Yaadicha dhufe miti.
yaadicha irratti haasa'uu dandeessu. Yaadicha irratti mari'achuu dandeessu. Akkamittiin dhuunfaadhaan namummaasa bofa bineensa maaltu fide kana yaada dhufe yaada sana irratti mari'attani maa yaada baqattu. Instructor na hammadhaame. Hirkoo maal fayyadaa bara baay'ee olammanne waan sirrii olammachiifnu la yaada qajeelaa yaada saba uummataaf olammachiifnu kanaafi yaada akkasii gaafa dhufu irratti mari'adhaa taate maal mareen eenyuun ajjeese in taataanaan in ta'an ta'u taanaan in ta'u sima tokkichas lafaa kaan immoo waan haaraan uume hoo hin jedhamu kanaafi atis akkas hin godhin utuu immoo miidiyaan egaa irra akkate malee tuu dhiifamulii gootaniyyuu tuu dhiiftaniyyuu akkasii wayii Hirkoo callumattee lafaa kaatee waan balleessan jedhanis hojjedhuutiin dafqii maal jedheetee hojjedhu fudhinuu ani inistiraakterri iyyuu waggaa 50 ta'uuf jedhu kunoo hin fuun maal hojjettee boriftaa waan meeqa ta'uu dandeessa attamitti gabbarraafuu nan fuudha maal siin jette maal mucaa'umti intallutti maal siin jette Utuma gabbarraaf iyyuu fuutu hedheeni yaa instructor. Dubbii fideedhaan. isa akkasiif si waames na arrabsuu dhuftaati kanaafi hin fuuna yoo waaqne de hin fuuna akkasitti namnu kanaaf amma warri hayyuun warri beektonni dhimmisaa ilaallatu dhimmi wanta kana ilaallatu hin qoranna irratti hojjenna warri immoo dhimmi kun isin ilaallanne beekumsa isaan qabne maal isaan qabne ajandaa kanaa nuu dhiisaati deema isin ilaallatu what a generation